Kun tamsaasa miidiyaa qanaatu Fajr al-Islaam barii Islaamummaa Wallaggaa torbaanitti yeroo takka isin dhaqqabu amma oduu jootii oduu waliin an Rashiid Saadi. Sheekh Qaasim Muhammad durata mana maree dhimmoota Islaamummaa godina Qellem Wallaggaa kan ta'an salaamtaa isiniin jedhu asumaanuu miidiyaan Fajr al-Islaam banamuutti maqaa mana mareetii fi maqaa kootiin baay'ee gammannes jedhaniin. Yeroo jalqabaatiif Itoophiyaatti dorgommiin hifzii hadiisaa biyyaalessaa gaggeeffame. Dhukaasni Israa'elii fi Filistiinota gidduutti waggoota lamman darbaniif gaggeeffamaa ture akka waraana dhaabaniif waliigaltee irra ga'uun isaanii dhaga'ame. Makiinaan Ustaaz Xaalibuudhaa fi bitamuudhaaf qophiidhaan eegamaa ture xumurarra ga'ee bitamuun isaa dhaga'ame. Kanuma wal qabsiisee qaamonni Islaamaa naannoo Wallaggaatti argamtan daa'imman akkanaa akka gannu harkiftanii biyya keenyas akka isaan Islaamummaa barsiisanuuf gootaniin dhaamsa miidiyaa Fajrul Islaamiin. Fajrul Islaam, Fajrul Islaam. Fajrul Islaam media hawaasa muslimaa. وأنخسهم التي غنى ورد الوطني مركي دراريا أمور تيساهم كلي والخليس فجافتني يا رحماني يا رحمن الوهودي سأدر كاساني Amma gara bal'ina oduutti yoo ceenu Sheekh Qaasim Muhammad durata mana maree dhimmoota Islaamummaa godina Qellem Wallaggaa kan ta'an miidiyaan kun cimee akka hojjechuu qabus dhaamanii banamuu isaattis baay'ee gammanna jedhan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ani maqaan koo Qaasim Muhammad Zain Ayyaanaan jedhama. Dura bu'aa mana maree dhimmoota Islaamaa godina Qellem Wallaggaati. Miidiyaan Fajrul Islaam miidiyaa akkaan namatti toludha. Maqaan isaarraa yookaan ifa Islaamummaati, barii Islaamummaati, baay'ee namatti tola. Inshaallah hordoftoonni miidiyaa kanaa kun banamuu isaatti wallahi baay'ee gammannaa. Akka mana mareettis akka dhuunfaa kootittis baay'ee natti tola. Akkuma beekamu miidiyaa jechuun mootummaa arfaffaadha akkuma jedhanii miidiyaan humna guddaa qaba. Dhugaallee nama hubachiisaa jechuudha. Kanaaf miidiyaa kana immoo har'a eenyu qabatee jira yoo jennee beekamaadha. Addunyaan har'a muslima kana akka yakkamaatti akka ilaalamu kan godhe. Muslimni amma akka waan yakkamaatti akka waan rakkoo qabuutti miidiyaan alaa warra dhiyaa kun baay'ee guddaa nutti hojjete jechuudha. Muslimas shabbaarii akka namni fudhatu ka godhe ilaalcha warra dhiyaati. Maaliin miidiyaa isaaniitiin irratti labsan nurratti hojjetan. Nuti immoo waan sana olee kaasa gochuudhaaf faallaa goonee muslimni maal akka ta'e nageenya akka qabu maal akka ta'e ibsuudhaaf miidiyaan baay'ee murteessaadha. Globalizationin addunyaa mandarra tokko yeroo ta'e kanatti miidiyaa fayyadamuun dhimma murteessaadhaa fi dhimma dirqamaati malee dhimma filannoo miti jechuudha. Dirqama waan ta'eef miidiyaan kun banamuunsaa wallahi akka keenyatti baay'ee na gammachiisa. Hawaasni keenya hordofaa jirtanis miidiyaan kun maqaadhaan banamee taa'u qofa osoo hin ta'in akkatti itti nuufufu nu hojjedhaanis ni jira isin bukkee jirra uummati keenya deeggaraa bukkee dhaabbadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo jalqabaatii fi Itoophiyaatti dorgommiin hifzii hadiisaa biyyaalessaa gaggeeffame Hussein Khadir. Itoophiyaatti yeroo jalqabaatiif dorgommiin hifzii hadiisaa biyyaalessaan gaggeeffameen raadiyootanii 13 bara 1447 akka lakkoofsa hijiraa manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa akka Afrikaatti marsaa lammaffaa bakka biyyaatti ammoo yeroo jalqabaatiif dorgommiin hifzii hadiisaa sadarkaa biyyaalessaatti gaggeeffamuu beeksisee jira. Dorgommichi walta'iinsa gumii ulamaa'ii mana maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa fi faawundeeshinii mootii Morookoo Muhammad Jahaffaan kan qophaa'e ta'uu kan ibse manni marichaa dameewwan sadiin gaggeeffames jedheera. Haaluma kanaan hadiisaa Ultama Hafaazan Abdussamad Ameen Ahmad Bakir Haaji Qaadii fi Hamzaan Musaa wal duraa duubaan sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa qabatanii xumuranii jiru. Haaluma wal fakkaatuun hadiisa 35 Hafaazun Muhiddin Abdurrahim Khalid Haaji Aadamii fi Faisal Shibiree sadarkaa tokkoffaa hanga
sadaffaan yoo xumuran hanga sadarkaa sadaffaan yoo xumuran Imaaduddin Usmaan Abdurrahmaan Saafii fi Ibrahim Abduu ammoo hadiisa 25 haffazuun wal duraa duubaan sadarkaa takkaffaa hanga sadaffaatti qabatanii xumuraniiru. Dameewwan sadeeniin dorgomtoonni sadarkaa takkaffaan injifatan dorgommii baatii sadaasaa dhufu Morokootti gaggeeffamu irratti Itoophiyaa bakka bu'uun akka hirmaatan manni maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa beeksiseera. Waraanni waggaa lamaaf Gaazaa irratti adeemsifamaa ture halkan edaa Israa'elii fi Hamaas gidduutti waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gahuun beekame. Waliigalteen kun Kaayiroo fi Dohaatti marii cimaa gaggeeffamee fi to'annoo Ameerikaa, Masrii fi Qaatar jalatti raawwatame. Akka waliigaltichi jedhutti dhukaasni guutumaan guutuutti akka dhaabatu murtaa'eera. Qaxxaamurri gargaarsa Gaazaa keessatti akka banamudha. Hidhamtoonni Falasxiinii fi booji'amtoonni gama lamaanii akka wal jijjiiraman. Uummanni Filisxiin erga waggoota lamaaf waraana hamaa keessa ture booda har'a ganama bariisaa oduu gammachuu fi abdii haarawaa argateera. Baga gammaddan waliigaltee fiixa bahu Rabbiin haa godhu isiniin jenna. Makiinaani daa'ii Islaamaatii fi ustaaza keenya beekamaa nama hedduu shahaadaa qabsiisuudhaan beekamu ganda tokko yeroo dhaqee ganda san guutumaan guutuutti shahaadaa qabsiisee deebi'uudhaan kan beekamu keessumaa naannoo Sidaamaa, Shawaa fi kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti jechuudha. Hawaasni musliimaa wal ijaaruudhaan daa'iiwwan Islaamaa irratti hirmaachuudhaan makiinaan isaa akka bitamtu xumuramee jira. Bitamee dhufe Itoophiyaa seenuun isaatis mirkanaa'ee jira. Bitameera eeyyam bitameera. Konkolaataan daa'ii beekamaa Ustaaz Xaalib Ridallah Hussein yeroo dheeraadhaaf hawwii guddaadhaan hawaasa Islaamaa fuula lafaarratti argamu biratti eeggamaa ture. Egaa kan hangamaa caqasaa turtan miidiyaa Fajrul Islaamii. Miidiyaan Fajrul Islaam karaa miidiyaalee hawaasaatiin uummata muslimaatii fi laqa gaaracee sagalee kan ta'aa jiru jechuudha. Miidiyaa kana bira dhaabbachuudhaan warri kaameeraa binnaaf jettanii tattaafachuu jirtan jazaakumullahu khayran wa ahsana ilaykum. Inshaallah fiixas ni baay'oo Rabbi jedhe jajjabaadha. Namni Islaamaa hundi keessanuu kan irratti hirmaatanii fi kan hin hirmaannes ammas bakka hin gahin karaatti hafee waan jiruuf nu dubbisa nu bira dhaabbadha isiniin jenna. Oduun har'aaf qabnu kanuma hanga torbee dhufu walitti deebinutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fajrul Islam, Fajrul Islam. Fajrul Islam media hawaasa muslimaa. Bu'aan keessaa mul'ate hina warra dhalootaanii margee daraariyaa hamuurta isaa kulli waan qabeessa facaaftanii yaa Rahmaanii. Ollubuudii sadarkaa isaanii